Akkam jirtu amma kan inni isinii qabadhee jiru qabxiiwwan muraasa waa'ee dhimma daa'imman ofitti amanamummaa nama qabu ta'anii akka guddatan irratti maatiin maal gochuu qabu, daa'imman konfidensii qabu, daa'imman ofitti amanamummaa qabu guddisuuf maatiin maal gochuu qaba kan jiru irratti qabxii muraasa isinii kaasa hanga dhumaatti na hordofaa. Daa'imman guyyaa jalqaba dhalatanii eegalee wantoota hedduu maatii irraa barachuun guddatu. Maaliif jalqaba daa'imman osoo mana hin bahin dura hanga waggaa tokkootti hanga waggaa lamaatti maatii irraa waan hedduu baratu jechuudha daa'imman. Kanaafuu jireenya daa'immanii keessatti wantoota maatiin gochuu qaban ijoollummaa isaaniidhaan wantoota daa'imman sheeppi godhu, wantoota jireenya isaanii gara fuulduraaf bu'uura isaaniif ta'u irratti xiyyeeffachuu qabu jechuudha. Beekumsa argatan kanas, beekumsa mana keessaa argatan, beekumsa naannootii argatan kanas ofitti amanamummaa guddifatanii itti fayyadamuunis barbaachisaadha jechuudha. Dhalli namaa beekumsa qofa qabaachuun ga'aa miti. Beekumsa qabus ofitti amanamummaa guddaadhaan itti fayyadamuu hin danda'u taanaan successful ta'e jechuun fiixaan ba'umsa yookaan firii gaarii irra ga'uun ni cima jechuudha. Namni beekumsa qabu hundumtuu fiixaan ba'umsa cimaa irra ga'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif ofitti amanamummaadhaanis beekumsa sana fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Kanaafuu daa'imman akka beekumsa qofa argatan qofa taasisuu osoo hin ta'in beekumsa argatanis akka ofitti amanamummaadhaan itti fayyadaman taasisuun baay'ee murteessaadha. Yeroo guddatanis akkuma ogummaa qabaachuun barbaachisaa ta'e ofitti amanamummaa qabaachuunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Jireenya fuulduraa isaanii jiru keessatti galma yookaan firii gaarii qabaachuufis dandeettii isaaniitti amanuu qabu. Dandeettii qaban sanatti illee itti amanuu qabu. Namoonni tokko tokko dandeettii qabu, dandeettii qaban sanatti garuu itti hin amanan. Kanaaf kun immoo maalidhaa? Rakkoo ofitti amanamummaa dhabuudha jechuudha. Akkasumas tarii yoo bakka ta'etti hin milkaa'in hafan, tarii yoo bakka ta'etti kufan, dhalli namaa yeroo hundaa successful hin ta'u, darbee wantoonni fiixaa successful ittiin taane tokko jiru. Kanaafuu yeroo itti bakka ta'etti yeroo milkaa'inni dhibu kufaatii dhufuun osoo xinsammuun isaanii hin tuqamin yookaan hin miidhin simatanii dabarsuun kan itti aanuuf akka of qopheessan danda'u ta'uu qabu jechuudha. Yeroo hedduu successful haa ta'u malee daa'imni tokko fakkeenyaaf yeroo ta'e irratti yoo kufe kufuun sun baay'ee xinsammuu isaa miidhuun qabu jechuudha. Bakka itti kufe sana maaliif hin kufe wanta itti kufe sanarraa waa baratee utuu xinsammuu isaa miidhin utuu saayikooloojii isaa affect hin godhin ka'ee indagana jireenya isaatti fuu danda'u qaba jechuudha. Kanaafuu inni kun maal barbaada? Ofitti amanamummaa barbaada jechuudha. Yeroo kufullee kufee ka'ee ittiin fufa kan jedhu ofitti amanamummaa qabaachuu qaba jechuudha daa'imni tokko. Qabxiilee gurguddoo akka daa'imman ofitti amanamummaa cimaa qabaatan guddisuuf maatiin taasisuu qaban keessaa inni jalqabaan tokko ofii keenya fakkeenya ta'anii argamuudha. Ofii keenya fakkeenya ta'anii argamuu jechuun jireenya keessatti boba'ee hedduu jira. Dhalli namaa waan hundaan beeku. Maatiin himtillee abbaa miti haati bakka itti wantoonni tokko osoo isaan rakkisanitti ofitti amanamummaa dhabuun qabani. Kana jechuunis fakkeessuu qabatu ta'e waan hin dandeenye tokko akka hin dandeenye beekanii irra deebanii barachuu, irra deebanii sirriitti of qopheessuu, irra deebanii ilaaluu daa'imman itti agarsiisuu qabu jechuudha. Daa'imman yeroo ijoollummaa isaanii wanta nuti afaan hin jennu miti kan isaan irraa baratan, wanta nuti hojjennu irraa baratu. So akshinii keenya irraa baratu malee wanta nuti afaan akkas godhi, akkas ta'uu qabda, akkas gochuu qabda jennu irraa waan hedduun baratan jechuudha. Gocha nuti goonu hordofu jechuudha daa'imman. Kanaafuu ofii keenya fakkeenya taanee itti agarsiisuu qabna jechuudha. Ofii keenya ofitti amanamummaa nama qabu ta'uu qabna. Daa'imman keenyas akkana ofitti amanamummaa godhatan taasisuuf. Inni lammaffaan yeroo isaan osoo waa yaalanii dogoggoran itti aaruu yookaan itti dheekkamuu dhiisuu. Fakkeenyaaf daa'imni tokko hojii manaa yeroo hojjetu, hojii manaa waan baratee dhufe tokko illee hojii manaa yeroo hojjetu irraanfachuu danda'a. Yeroo akkasitti dheekkamuu hin qabnu. Tarii qabxii gadaanaa fidee ta'uu danda'a. Yeroo akkasitti dheekkamuu hin qabnu. Yeroo isaan waa yaalanii dogoggoran itti aaruun itti dheekkamuun dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni guddaan itti aaruuf itti dheekkamuutu hin ta'in yeroo isaan abdii hin kutiin waa yaalan jajjabeessuu yookaan badhaasuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas abdii kutuu akka hin qabnes barsiisuu qabu jechuudha maatiin. Inni guddaan kufuu isaanii miti. Inni guddaan hojii manaa laatameef sirriitti hojjechuu dhiisuu isaanii miti. Hojii manaa laatameeraa fi yaaluun isaanii waan guddaadha jechuudha. Irra deddeebanii yoo yaalaa deeman perfect ta'aa deemu. Malee inni guddaan raayitii fi eksii meeqa argatee miti yaaleeraadha. Namni yaalu nama ofitti amanamummaa qabu ta'a jechuudha jireenya isaatti. Irra deddeebanii yaaluun immoo akka beekumsi dabalaa deemu ta'a.
wanta sanaaf furmaata akka fidaa deemu ta'a jechuudha. Kanaaf daa'imman yeroo dogoggoran itti dheekkamuun akka isaan waa yaalle taasisa. Daa'imni osoo taa'ee waa yaaluu yoo maatiin itti dheekkaman akka inni waa yaalle taasisa jechuudha. Daa'imman waa yaaluu qabu. Kanaafuu yeroo isaan irra deddeebi'anii waa yaalan immoo jajjabeessuu, badhaasuu akkasumas immoo yoo kan dafanii abdii kutan ta'e akka isaan dafanii abdii kutuu hin qabne barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni arfaffaan wanta isaan gammachiisuu fi kennaa isaanii ta'e akka adda baafatan irratti hojjechuu jajjabeessuu qabna jechuudha maatiin. Namni kennaa adda addaa qaba. Akkasumas immoo wanti inni osoo hojjete itti gammadu garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maatiin gaheen guddaa maatiin tokko daa'imman guddisuu keessatti maadha? Wanta daa'imni sun osoo hojjete itti gammadu yookaan osoo ta'eeti itti gammadu akkasumas immoo wanta kennaa isaa ta'e adda baasuu irratti daa'imni sun akka ofiisa adda baasu kennaa isaa akka ofiisa adda baasu maatiin booddeen utubuun jajjabeessuu qabu jechuudha. Inni shanaffaan galma kaa'uun akka sana bira ga'uuf yaalan taasisuu. Galma gabaabaa, galma dheeraa jennee garaagarummaatti irree fakkeenyaaf barnoota irra jiru ta'e galma anjii kanaa kan simisteera kanaa kan waggaa kanaa simisteera kanatti maal achiif gochuu qabu. Dhuma ji'a kanaa irratti maal achiif gochuu qabu. Dhuma waggaa kanaa irratti maal achiif gochuu qabu jedhu galma gabaabaaf galma dheeraa keenyee akka irratti hojjetan taasisuu jechuudha. Achi ga'uuf yeroo dhamaan daa'imman itti tola jechuudha. Waa dhamaanii waa irra deddeemanii yaalanii galma sana gaafa ga'an baay'ee gammadu. Kun immoo maal godhaadha as the end of the day akka isaan ofitti amanamummaa qabaatan akka isaan waa dura deddeebanii yaalan ga'uu danda'an isaan taasisa jechuudha. Ofitti amanamummaa cimaa akka isaan biildu godhan isaan taasisa jechuudha. Galma gabaabaaf galma dheeraa kaa'anii galma sana ga'uuf hojjechuun. Inni garbinaan dhamaatii isaanii qofaaf gatii kennu. Dhamaatiin isaanii sun qabxii gaarii fideera. Dhamaatiin isaanii kun waa fideeraa osoo hin ta'in dhama'uu isaanii qofaaf gatii kennuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan yeroo ofii waa dalagnu isaaniifis gahee hojii kennu. Maatiin abbaa fi haati mana keessaa hojii hojjetu taanaan daa'immaniifis gosa hojii hojjennu sana keessa hojii xiqqoo kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko uffata miicaa jira taanaan yeroo uffata miicu daa'imaaf hojii ta'e kennu. Daa'imman yeroo akkasii baraa deemu ofitti amanamummaas shaakalaa deemu jechuudha. Waan hojjennu keessa tootaalii daa'imman dhabamsiisuun sirrii miti. Fakkeenyaaf yoo uffata miicaa jirtu akka mamma inni akka inni uffata tokko iddoo tokko fuudhee iddoo tokko geessu. Akka inni waa ta'e maatii gargaaru gahee hojii wayii kennuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo yeroo hunda sirrii ta'uun kan hin danda'amnee fi kan ta'ees hin beekne ta'uu barsiisuu qabu jechuudha. Namni yeroo hundaa perfect ta'e, namni yeroo hundaa jireenya isaa keessatti gammadee jiraatu, namni yeroo hundaa bareedee uffatu yeroo hundaa akka hin jirre beekuu qabu. Even muuvii irras haa ta'u, TV adda addaa irras, shoo adda addaa irras haa ta'u, namni yeroo hundaa kolfee gammadee jiraatu, namni takka hin aarre, hin gaddine, namni yeroo hundaa successful ta'e, namni iddoo ta'etti amma ta'e hin kufne waa isatti hin hanqanne hin jiru jechuudha. Kanaafuu miidiyaa irraa waa ilaalan namni yeroo hundaa gammadaa akka ta'e, namni yeroo hundaa perfect akka ta'e, namni yeroo hundaa waan hundaan successful akka ta'etti yaaduu hin qaban. Namni ta'e yeroo ta'e irratti sirrii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo namni ta'e yeroo ta'e irratti gammaduu dhiisuu danda'a, gadduu danda'a. Kanaafuu jireenya dhala namaa keessatti bu'aa bahiin akka jiru beekuu qabu jechuudha. So daa'imman yeroo dogoggora hojjetan dogoggora kan yeroo jalqabaaf hojjete isaan qofa miti akka ta'e beekuu qabu. Inni kaan haalli isaan keessa jiran galma gaarii akka ga'aniif kan itti yaalan isaan taasisuu qaba. Kanammoo maatiif mijeessuu qaba jechuudha. Bakki isaan jiran haalli jireenyaa isaanii haalli isaan keessa oolan wanta galma isaanii ga'uuf akka isaan yaalan taasisu ta'uu qaba jechuudha. Haalli jireenyaa isaanii bakka isaan itti qo'atan, bakka isaan itti dubbisan, bakka isaan itti waa dalagan haala isaan galma isaanii ga'uuf mootiveet isaan godhu bakka mijataa ta'e akka ta'uuf akka qabu maatiin kana mijeessuu qabu jechuudha. Inni garbiraan haala kam keessattuu jaalala itti agarsiisuu qabu maatiin. Akkasumas kan dandeettii isaaniitti amannu ta'uu keenya beeksisuu qabna. Daa'imni tokko yoo waa balleessee ta'e balleessaa sana gocha sana malee rakkoon kan qabu daa'ima sana miti jechuudha. Yeroo balaaleffannullee daa'ima sanaan
Amma daa'imni waa balleessu ta'e ati yoomiyyuu nama hin taatu ati yoomiyyuu waan gaariin hojjettu jechuudha. Gocha ati goote kun sirrii miti jechuudha malee daa'ima sana balaaleffachuu hin qabnu. Gocha sana balaaleffachuu qabna malee. Jaalala tasaa immoo yeroo hundaa kennuufii qabna. Jaalala tasaa jechuun itti yaadame sun ta'in balleessaa maallee haa balleessanii balleessaa sana jibbine malee daa'imni sana akka jaallannu yeroo hundaatti agarsiisuu qabna. Akkasumas immoo daa'imni sun dandeettii isaatti amanuu qabu jechuudha maatiin. Bakka ati kana gochuu hin dandeessaa. Aamshuur ati kana hin gootaa. Dandeettii keetti nan amanenne daa'imanitti yoo akkasitti itti kaasne ati dandeettii cimaa qabda. Ati waan hedduu hojjechuu dandeessa yoo jenne mooraaliin isaanii biildu ta'a. Konfidensiin isaanii dabala. Ofitti amanummaan isaanii dabala. Kun immoo jireenya isaanii keessatti akka isaan successful ta'an taasisa jechuudha. Kun egaa qabxiilee muraasanii gabaabsee isinii qopheessedha. Waan na hordoftaniif galatooma. Chaanalii kana sabiskiraabii fi laayikii gochuun dagatinaa.